Yoo yaa jenna dhiiroo jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota lammii shawtuu akkuma beekamu yeroo adda addaatti viidiyoo adda addaa kan YouTube chaanalii walii wal qabatan yookiin immoo sirreeffama yookiin seetingii YouTube chaanalii walii wal qabatan qabadhee akkan isiniif dhiyeessaa jiru beekamaadha. Viidiyoo yeroo darbe keessatti akkamittiin viidiyoo YouTube'itti akka upload goonu ilaallee turre. Diteelii viidiyoo taayitilii, diskiripshinii, tambineelii akkamitti akka jijjiirru, akkamitti akka pileelistii filannu yookiin kireet goonu, akkamittiin akka audensii keenya filannu, ijoolleef moo ijoolleef miti jennee shawmoor jennee akka taagalchinu fi kanneen kana fakkaatan ilaallee turre. Viidiyoo yeroo postannu maal goona jechuudha. Yeroo hundaa fakkeenyaaf viidiyoo 100 gadhiis ta'ee viidiyoo 100 fi 100 diteelii barreessina jechuudha. Kana yeroo hundaa akkatti barreessuun yookiin immoo akkatti diskiripshinii isaarra deebi'anii barreessuun, taagii barreessuun dadhabsiisaadha. Kanaafuu hamma kana goonu takka seeti goone yookiin immoo takka barreessine maal isaa jechuudha. Diteelii isaa barreessine sanaan booda YouTube irratti yeroo hundaa gaafa nuti viidiyoo upload goonu akka seetingiin kun viidiyoo keenya irra nuu galan gochisiisuu dandeenya jechuudha. Kana gochuuf maal fayyadamna jechuudha. Upload default kan jedhamu jira yookiin immoo seetingii gara beekannoo takkaa seet gootaa yookiin barreete keessa sanaan booda YouTube maal godhachuudha. Seetingii ati upload default irratti barreete sana fidee as kana description irra sii galchaa, taagirrallee sii galchaa, warra kanallee akkuma tachi filatteen asirra sii galcha jechuudha. Kanaafuu hojii kee siif salphisa jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka upload default YouTube keenya irratti akkamitti akka dabalu sin agarsiisa jechuudha. Na hordofaan affeerraa kiyyaa jechuudha. Jalqaba YouTube channel kiyya banee YouTube studio seenaa sanaan booda kun setting kan jettu jirti. Setting itti gaafa bu'u maaltu jira? General kan jedhu jira, channel kan jedhu jira, upload default kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf amma ni kan barbaade upload default kana waan ta'eef upload default kan ta'u jechuudha. Kana jechuun setting default ta'e yookiin immoo yeroo kamiyyuu yeroo inti viidiyoo upload goonu akka inni achirratti nu dabalu bakka itti gochisiisnudha jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii viidiyoon sin jedhu yeroo hundaa afaan oromootiin jedha waan ta'eef maal jechuun danda'a jechuudha. Afaan oromootiin jedheen gaafan viidiyoo kiyya haaraa upload godhu fuuldura kanatti taayitilii isaa dabalee barreessuu nan danda'a jechuudha. Inni lammaffaan description kan jettu kanadha. Description irratti immoo maal gochuu nan danda'a? Very common kan ta'an fakkeenyaaf amma social media keessan fa'aa fi waa'ee YouTube channel keessatti barreessuu dandeessu jechuudha. Gadi siiqxanii maal jechuu dandeessu jechuudha? Lammii shawtuu like, subscribe fi share horaa bulaa deebanaa ta'u jedhee as kanatti immoo fakkeenyaaf Facebook jedhee ta'u Facebook kiyya liinkii ta'u barreesse, website ta'u qabaadhee website kiyya, telegramii kiyya illee ta'u irratti waan barbaade ta'u barreesse maal ta'a jechuudha? Yoomiyyuu yeroo nuti viidiyoo upload goonu shittiin kun nu dhufti jechuudha. Kanaafuu irra deebinee yeroo adda addaa barreessuu nu barbaadu yookiin immoo copy goonee asitti paste gochuu nu barbaada jechuudha. Descriptionii hafe immoo gaafa viidiyoo sana upload goonu irratti dabaluu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Visibility jedha. Kanaafuu yoo waan viidiyoon ani gadhiisu akka inni qilleensa irra naawulu akka nan ilaalu waan hin barbaaduuf public jedheen darba. Itti aansuutiin fakkeenyaaf amma ni currently kan inni jechaa jiru waa'ee YouTube fi YouTube channel waan ta'eef yookiin immoo sirreeffama YouTube channel faana wal qabatu waan ta'eef comment taagii kan ta'e kan hojii koo faana wal fakkaatu galchuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma ni YouTube setting jechuun nan danda'a. Sirreeffama YouTube jechuun nan danda'a. Taagii hojii koo faana wal fakkaatu asirratti galchuu nan danda'a. Yeroo hundaa yeroo viidiyoo upload godhu hagam barreessu asitti barreesseen gaafa viidiyoo haaraa upload godhu immoo asirratti irratti dabaluu nan danda'a jechuudha. Ergan kana barreessee booda advanced setting kan jettu tan dhufa. Advanced setting immoo maal nuu fida jechuudha? Automatic chapter dha. Akka inni automatic chapter nuu godhu yoo filachuu barbaanne ishee kana goona. Kanaafuu isa viidiyoo yeroo darbe keessatti filachaa turre kana takkaa filannaa yeroo hundaa settingii wal fakkaataa kana nuu godha jechuudha. Laayisensi illee yeroo kamiyyuu ani viidiyoon ni gadhiisu akka YouTube'n copyright sanaa eeguu waan hin barbaaduuf standard YouTube laayisensi kan jettu kana filadhaa. Sanaan booda kaataagoriin kiyya YouTube channelii kiyya irratti waan inni gadhiisaa jiru baay'inaan waa'ee saayinsii fi teekinooloojii waan ta'eef saayinsii fi teekinooloojii jedheen filadha jechuudha. Kanaafuu yeroo hundaa yeroo viidiyoo haaraa gadhiisu saayinsii fi teekinooloojii jedhee hagam filadhu maal ta'a jechuudha takka seetan godha jechuudha yookiin immoo takka nan barreessa. Sanaan booda maal ta'a jechuudha yeroo hundaa yeroo ani viidiyoo upload godhu viidiyoon kiyya saayinsii fi teekinooloojii jedheetu naa gadhiifama jechuudha. Itti aansuutiin language and caption certification jedha. Ani YouTube kiyya kanarratti afaan oromootiin tutorial jedha waan ta'eef maal jedheen filadha jechuudha. Afaan oromoo jedheen filadha jechuudha. Afaan YouTube channel lammii shoo haasa'u afaan oromoo akka ta'ettani jechuudha. Naannoo erga sanan filadhee booda gad dhufeetanii title and description language kan jettu jirti. Mata duree keenya afaan maaliin akka barreessinu yookiin immoo descriptionii barreessinu sana afaan maaliin akka barreessinu nu gaafata jechuudha. Erga sana filattanii fakkeenyaaf amma disable comment yoo jenne maal ta'a jechuudha. Viidiyoo ani kanaan booda gadhiisu hundarratti hagan dhufee setting kana jijjiirutti commentiin irratti akka hin barreeffamne godha jechuudha YouTube'n. Kanaafuu ani garuu barbaadu waan ta'eef alloo wal comment kan jedhu filadha jechuudha. Yeroo kamiyyuu viidiyoon ani gadhiisu irratti commentii namni akka barreessu na eeyyama. Kanaafuu alloo wal comment jedha dhumarratti users can view rating for this video jedha. Nama meeqatu like akkana godhe nama meeqatu dislike akka godhe akka viewerin kiyya akka ilaalaa waan hin barbaaduuf ishee kanallee nan filadha. Erga sana filadhee booda maalan jedha seevan jedha jechuudha. Setting save jedheera. Kanaaf erga hunda isaa xumurree booda maal gochuu hin danda'a jechuudha. Setting nama barreesse kun yookiin immoo upload defaultiin kun hojjechuu dhabuusaa cheeggoon ilaalla. Akkamiin cheeggoon jechuudha. Viidiyoo haaraa tokko YouTube'tti ol fe'a. Sanaan booda yeroo inni YouTube'tti viidiyoo haaraa tokko ol fe'u maal ta'uu qaba jechuudha. Setting
settingin amma ni barreesse kuni description irra inni galche kuni title irra inni galche kuni akkasumas immoo visibility ani filadhe tagging ani filadhe fi advanced setting jala galee kan ani filadhe kun maal ta'uu qabachuudha dirqama viidiyoo kiyya irratti dabalamuu qabu jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti viidiyoo wayii ol fe'a as kana dhufeetaniin create jedha upload video jedha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana fudhadhaani taayitiliin sila asirratti ani barreesse kanani afaan oromootiin jedhee barreesse kunoo taayitilii irra dhufee naa galeera. Sana qofa miti kanneen ani website telegram facebook lammish youtube like subscribe godhaa fi horaa bulaa deebanaa kanneen jedhee maal ta'e jechuudha automatically dhufeeti viidiyoo haaraa ani upload godheerra dhufee galeera jechuudha. Sana qofa miti kunoo as kanatti maal filadheen ture ani taagii isaa barreesseen ture youtube settings sirreeffama youtube jedhee kan ani barreessuun asirra naa gala jechuudha. Gaafa ani detail irra dhufee show more jedhee ilaalu kunoo taagii irra gaafa dhufu kunoo youtube setting sirreeffama YouTube jedhee asirra jira jechuudha. Sana qofa miti language yookiin immoo language and caption certification maal filadheen ture afaan oromoo jedheera kun afaan oromoon asirra jira jechuudha. Kun kaataagorii illee ani saayinsii and teknooloojii jedheera. Kanaafuu yoomiyyuu yeroo ani viidiyoo haaraa upload godhu settingiin kun asirra naaf galu jechuudha. Sana qofa miti kun as kanatti maal filadheen ture ani visibility isa public jedhee filadheen ture. Kun asirratti illee maal ta'e jechuudha gaafa visibility dhufu public ta'eera jechuudha. Karaa kanaan akkas gootanii yeroo keessan qusachuu dandeessu jechuudha. Amma kana yeroo hundaa viidiyoo gadhiistaniif irra deebitanii haga seetingii kana guuttan takka upload seetingii keessan sirreeffattanii sanaan booda YouTubein gaafa isin viidiyoo haaraa YouTube itti feetan maal godhachuudha upload default sana viidiyoo haaraa isin upload gootan irra isinii galchachuudha. Waan edit gochuu qabnu qofa edit goone sanaan booda viidiyoo sana haala salphaan publish gochuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo har'aarraa akkasii waa barattan akkasii waa qooddattan abdiin qabaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa isinii jechuu barbaada. Yeroo gaarii horaa bulaa deebanaa.